Tola hordoftoota YouTube channel fayyoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti. Waa bareedaa tokko isiniif fidee dhufe jechuudha. Yaa bareedaadhaan jedha. Yeroo darbe waa'ee obboleettii keenya tokko isinitti himeera. Waa'ee obboleettii keenya tokko gara Dubaay dhufuuf jettee dallaalaan ishee xalafe tokko isinitti himeen ture. Egaa waan isheen irra geesse yaa haga ammaatti gaariidhaan jedha. Yaada kana gara keessanitti fiddee waan isin gorsitanii gorsa keessan ilaaltee yaada keessan ilaaltee yaada isin kennitaniif kanaanii adeemteerti jechuudhaanis yeroo hamma kana keessatti jechuudha. Isheen illee yeroo hamma kana keessatti nama kana jaallattee jirti jechuudha. Dure jechuudha. Namuma har'a argee namuma maal jedhee maalitoon beeki jettee amma garuu dunuunfattee jaallatte. Dunuunfatteetu xilliqqettee jaalala isaatiin qabamte jechuudha. Baay'ee durboonni akka salphaatti jaalalaan qabamu. Akka salphaatti jaalalaan qabamu jechuudha. Yoonni itti haasawu, ofitti irkisu, dhungatu, itti ho'isu, maal jedhu bakka kanumaan jaallatti waan biraa miti bara. Haammatee adeemaa, dhungataa, wajjin maal jedha ija keessa ilaala isheen kanuma jette jechuudha. Kun amala dubartoota dafanii jaalalaan qabamu jechuudha. Dafanii kufu jaalalaaf dafanii harka kennu. Guyyaa tokkotti arganii guyyaa tokkotti nama faana buluu danda'udha dubartoonni amala dubartootaa keessa. Baay'ee dafanii kufu jechuudha. Har'a nama tokko faana wal arganii fakkeenyaaf yeroo baay'ee dubartoonni jechuudha konkolaataadhaan yeroo deeman konkolaataa keessatti daandii dheeraa yeroo deeman nama baranii soofaan haasaanii wal bukkee ispeeshaalii wal bira taa'u taanaan dhateessa maal jecha wal baruu isa booda wal baruu hin haasa'u maal jedhu daandii dheeraa taanaan hin haasa'u harkarra kaawwachuun jalqabama yookaan ishee hirribni hin qaba xinnoo ishee jechuudha achumaan itti hirkatti. Akka maaliif fakkeenya beekishoo fi ayyuu jechuudha. Isaan konkolaataa keessatti wal baranii baay'inaan jechuudha. Akka kanaanii harka irra kaawwattee yookaan isheen itti hirkattee inni haammatee ofitti qabeerna khalaas. Kanuma jaalalli kan biraan dhufu. Kanumaan keessa yeroo bu'an wajjiniin misaa yoo ta'e irratti yoo ta'e wajjin jedhu bakka. Jaallattee moo hin jaallanne? Kanaa jechuudha. Mucayyoon kunis haaluma kanaan kan dubbiin itti dhufee. Haaluma kanaan dubbiin itti dhufee amma garuu baay'ee sirriitti jaallattee jaallachuu qofa osoo hin taane immoo murtee isin murteessitan baay'een keessan poolisiidhaan qabsiistu jettanii baay'een keessan mucaan poolisiidhaan qabsiisuuf waa'ee poolisii hin beektu biyya kana keessatti. Bilbilaallee maal goote akka poolisii bilbiltullee hin beektu. Maal akka gootu hin beektu. Baay'een keessan immoo haa baddu jettan. Baay'een keessan immoo kana booda maal gootirree jaarsa ergiyaa jettu haa heerumtu bakka jetta. Isin targate jechuudha yaada kana keessa warra haa heerumtu bakka jaarsa ergiyaa jettu. Yaada kana keessan irraa fudhattee jechuudha isheenis jaallattee jirti bakka. Maatii kiyya erganii biyya Arabaa hafe guyyoota amma kana ta'eera waan ta'eef maatii kiyyatti jaarsa warqa tanaa ergii bakka si faana nan jiraadha jettee. Sabooda ani beeku garuu akkamitti akka namni kunis guyyaadhuma sanaa ka'ee akka isheen niitii isaa taatu kan akka isheen kan isaa taatu akkamitti akka murteesse hin beeku. Yaa jaalalli akka libsuu ijaatti yeroo jedhamus jira. Ammuma ija libsattee ol qabattutti yerootti jaalalli nama tokko nama qabu jira jedha. Namni wayii konkolaataa keessatti argan hamma konkolaataa na bira darbutti jaalalli ishee na qabe garuu eessatti akkan argu wallaalee kan jedhu tokko jira dhageera. Kanaaf jechuudha. Jaarsa warqanni ergamiiraa fi isiniin jedha. Isoo happy namatti tola jechuudha. Dhuguma baay'ee namatti tola. Yaa dhuma isaanii haa bareechuun jedha. Warqanni ergamiiraa fi jaarsi immoo guyyaa jaarsi gaafa sanbataa ergamaa jechuudha. Jaarsi gaafa sanbataa maaliif akkasiin dhageessaniif jedheenidha. Akkasiin dhageessaniif yeroo tokko akka carraa ta'e namoonni walitti dhufanii waan ati yaannetu sii ta'asi waan ati yaanne sirra ga'a. Kana sinitti mufan. Namni fakkeenyaaf yeroo manaa bahee daandii adeemu konkolaataadhaan yoo adeeme konkolaataan balaa yoo geessise namni sun balaan irra ga'a jedhee yaadu durasaa. Garuu waan inni yaannetu irra gahe.
akkanuma faallasaa immoo waan ati yaadne siif ta'achuu waan gaarii yeroo tokko mucaan kun amma nama kana faana milkaa'anii haga dhumaatti yoo turani baay'ee waan namatti tolu. Isheenis biyya ormaa deemtee ganaa dadhabdee booda dhuftee heerumuu ishii hin oolu. Hamma kana dadhabdee jechuudha. Biyya Arabaa deemtee yookaan milkaa'uuf yookaan wanta baay'ee jira jechuudha biyya Arabaa keessa. Achi dhuftee immoo dhiira tokkotti heerumuu ishii hin oolu. Yookaan onlaayiniidhaan gowwoomsamuun hin oolu. Kanaaf ammoo osoo hin dadhabin enerjii biyyaa dhufeen, humna biyyaa dhufeen, bifa biyyaa dhufeen, qaama biyyaa dhufeen yoo gara kanaatti seentee milkaa'uuf haga dhumaatti turtu immoo baay'ee namatti tola. Ammas inuma milkaa'aa fi ergii maatiin beekee fi uumaa rakkoon hin jiru warqanii yoo dhufe maatiin immoo jabeessaa fi deema jechuudha. Maatiin dafee ofitti waamee mallattoo godhaa fi achiin wanta hundi isaayyuu hin beekama. Seera qabataaf hamma tokko seera qabataaf jechuudha. Isa booda namallee yaaddessu yoo seera qabatee fi hamma namni kun lubbuudhaan jirutti uumaa rakkoon irra hin gahu. Miidhamtu jechuudha. Haala kana jechuudha yeroo baay'ee jechuudha durboonni yeroo tokko jireenyi akka tasaati. Gaayillis akka tasaati. Yeroo tokko jechuudha. Ani ofirraa kaasee hin beeku. Koi mama ho. Ani ofirraa baasee hin beeka. Al tokko akka tasaa jechuudha. Namoonni baay'een itti yaadeen mari'adhee duuba isaa ilaalee fuuldura isaa ilaalee yeroo itti jedhan jiru. Yeroo itti barbaachisus jira kun duuba isaa ilaalu fuuldura isaa ilaalu maal akka ta'e qorachuun yeroo itti barbaachisus jira. Qorattee duuba fuuldura isaa ilaaltee namni suni fayyaa sitti fakkaate booda garuu rakkoo wayii akka qabus rakkoo wayii iddoo ta'e itti dhalachuus danda'a. Tasammooti seentee nama tokko tasatuma qoratiin cal jetteetti seentee nama gaarii ta'e yeroo argamus jira jechuudha. Kun akka carraati akka hireeti jechuudha. Akkuma hiree carraati malee qoratteefis gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Qorachuu dhiisuufis gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Osoon qoratiyyootti galtes gaarii ta'uu danda'a. Qoratteetti galtes gaarii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu carraadha. Carraadha sinin jedha. Gaawwanni hamilkeessu wanta bareedaa isaaniif haa godhu haga dhumaatti sinin jedha. Sinillee yaada keessanii baay'ee tokko galatoomaa sinin jetti mucaanii. Thank you so much sinin jetti. Yoo cidha faamnaamni ta'e immoo cidha isaaniin argitu jedhee abdiin qabaanillee gara fuula duraatti jechuudha viidiyoodhaan arguu ni dandeessu. Yoo cidheen oskamu waan ta'eef amma garuu amma tartiiba godhatee waan hundumaa godhatutti abbaan isaa hin beekamu maaliin isaa hin beekamu akkanumaan haasa'ama jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon kiyyaa sinin jedha. Akkatti gammadan abdiin qaba. Akkatti laayik gootanis abdiin qaba. I love you so much. Thank you waan caqastaniif.